Kanatti nan bareedate yoo. Baganis hin arga warri garee kiyyaa ishii warri garee kiyyaa warri gooxii kiyyaa jechuudha. Baganis hin arge. Edaa hagana yaalattu hin qasaqqasdan isin xiqqoo. Warri garee ganni mok je'eerdha kaleessa. Warri garee kiyyaa homaa dubbataan jirtan. Nagumaa isin garuu. Warri garee gammee miskiina jechaan hin jiru. Habiibii miskiina. Altuu jettanii walloltanii wal sirratti wallolteetti altuu hin jedhaniin miskiina jiru. Yaa gooftaa koo xaraara buusi. Ana yaa jara keenya amma oduun akkanatti gadi baasee sitti agarsiise kan agartu. Ani kan boo'u xafaxafamee tan boo'e malee ani bilbilaan boonyi yaa galda narkisaa jara keenya maaloo nagumaa. Ani bira na xafaxafanii tan na qaxaqqaxanii tan ani kan boo'e. Malee ani isin bilbilatti dhimma qabaadhati miti. Warri Suudi Arabiyaadhaa gara Dubaayii dhuftan, warri Joordonii gara Dubaayii dhuftan, warri Kwaatarii gara Dubaayii dhuftan, warri Suudi Arabiyaadhaa dhuftan, warri Beeruutii gara Dubaayii dhufuuf deemtan, yookiin immoo sanaan dura dhuftan wal barsiisaa. Dura hin bulta. Gaafuma dhufte jee qilleensa fudhadhu. Qilleensi biyyaatti jirtu suniif qilleensi biyya amma deemuuf kun tokko miti. Uffanni achitti uffattuu fi uffanni beekarratti uffatu tokko miti. Amma isinii galeeti? Isin garuu godhuu jaalattan. Warri immoo walqixatti jaalatu warri anaa fi gannii jaalatu. Warri gammee jaalatu gammii fi tiijii booressanii jedhu warri gammee jaalatu. Warri gannii jaalatu isinuu eengada sitti dhuftee maa baxabbaxxee naan jedhu anaan jiru barra. Warri na jaalatu immoo ijoollee nagaan taphattu baxabbaxxee jinnii achii fiddee ufte asitti lafaan dhooftee jettan. Isi sadeenuu warri nu sadeenuu jaalatu feesbuuriitti nu baneen nu kadhata seexanni hedduu keessan baay'u haa cafa haa rukutamu jaal. Warri duraan immoo karaa itti gammee argatuun barbaadu jala xagaa jee har'a bisajjiin baay'ee na bira ofaa jira bilbilii keenya warratti hidhame waan ta'eef gammee argachuudha. Gammiin isaa argattu gammee. Niitiin duraanii gammee niitiin Itoophiyaa duraan ana akka wajjin qallatu na dhugaa rabbiitti asitti dubbadha. Amma dhumaatti caafadha viidiyoo kana. Niitiin gammee duraan na ayyamtee turte ka Itoophiyaa. Akka na wajjin taphatu qalbii akka ta'u bilbilaa walii galleeti injooyii godhaan jetteeti nuu farramteeti. Faganni tun hedduu tante isiin wachii gutti kaate. Amma taphni jiru. Jaarsi keessa achiirratti ka'e jaartiin gammee itti kaate duraan jarri keenya lachuu wal nu eeyyamaniiti kan nu taphataa jiru. Jaartiin gammeetis eeyyamteef jaarsi keessa na eeyyameeti amma nutti kaate. Isin eeggan ani kan abebbee to dhufee shiidha intala gandaana intala gawtutti intala sagalee san immoo kumaan jira silkii kiyyaas nan ageessisas dhaga'uu dandeessani. Kootu intalatti gandaanarraa fudhi deemette. Bakka dubbii kola jedhee kan ofumarra jettaa dhugaa waaqayyo. Labee haacee guyyaa qoree ta'e naa waraan ofumarra hin jettaa eegishiin kana jettu. Mucaan dhufee dhufnaan bar ol fiigdee dhaqxee barrii jirtufattee kazaa namni bakka dawwaa'ee dhumaan taa'ee ofumarra dawwaa'ee taa'ee fuudhee tolchetti na deebise qaba akkana fitteetti na deebise bakka ana sirreessa na dhaqee san sirreessa bilbilis nan bitaa ishis nan tasgabbeessaa ati bakka jirtutti tasgabbaa'ee taa'ee jedhee biree wanti na deebise bakka deebi'uu wanni tattee wayi tokkotis natti dhaga'ame dhufuu baachuu odoon dhufuu baadheellee jechuu keenya dhaga'ame lammaffaa immoo ani maallaqa sarabdichi na hoggate damoota ji'a sadii na hoggate Dooraan akkuma tokkoo fi dhibba sadii na hoggate dooraan akkuma tokkoo fi dhibba sadii jechuun birrii biyya kanaa birrii kuma afur jechuudha. Ani birrii sun sodona harka jiraatte namtichi birrii biyya sana alaatee harka jiraatte. Ani gadi ba'ee uffata sanis nan bitadha. Manas kiraa kafadhee jiraachuu hin danda'a saniin booda dalagaa biyya sana galaa jechuudha. Bulloota akka barkaan qabu. Kaardii hagammaa dirasii siim kaardiidhaan baafannee barka waan akka hin qabu. Digalee kunis natti dhaga'amte ani. Nezaan bakka. Homaa sin dubbanne nama takkatti sin dubbanne nama takkatti sin haasofne silaa'uu siim kaardiin qabu intarneetii naan guutanii sirriin mi'een cufataa. Kaatee falmattuun nagaafachuu dhufte as biree bira nagaafachuu dhufte. Nagaafachuu dhufnaan bakka ashiin akkasumatti na laalte kottu bakka asii fuudhee galee uffata sirraa jijjiirta uffanni keessatti hin ta'a. Uffata sirraa jijjiiree boqonnaa sammuu keetiif laadhu kottettee kaatee as mana fiddee dhufte. Mana kana fiddee dhuftee odumaan achi makiinaa keessa jiru oduma deemaa jiru
Video gallakiste. Warreen ani kaleessa isaan simadhe warreen ani kaleessa akkana godhee foon bu'eetti gaafatamaa lubbuuti yaa isaanii jedhe. Video ishee hojjette sana agartanii jettan video sana. Mulumaayyuu lafti natti qadaadamtee ofiin kana jettu. Ani mana gahee as deemte jetti bira gahee dadhabbii beella habiibii kiyya xanneen na dheetee anuun beeku. Intalatti gandaa akkatti feetti naqqala jedhin asitti. Isaan immoo ol qabadhaa iyyi jedhin. Bakka natti dhagaame akka kiyya akka waan fiiganii biyya ofiitti deebi'an natti fakkaate kaleessaa mana gallakkisaa inuma hin deema bakka ani biyya kana keessa hin deema hojjoo akkuma waan bararee biyyatti jettu gosuma deemuu natti fakkaate beektaa. Sigalee namni ati abdattee achii dhufte boo akkas godhu maaltu sitti dhagaama. Kana bar silkiin bara iPhone miti bara. Samsung birri kuma takkaati bara. iPhone yoo ta'e lubboo ta'e ani kanas gadi bahee dubbanne bakka zi'uman jedhee waan ishee fidee waluuf nan nabee bilbilli kiyya Joordaan fidadhee dhufe immoo intarneeta naa fudhachuu didee bilbila hin qabu eessanii nama dawwallee furmaataadhaadha zim jedheetumaan dawwaayeetuma ofirra waa dhiise ishiin iyyitee iyyisiistee uuu jettee otoo hin du'in naqaqqabaan dhufe biras nama hin geessu yaa obboleessa lubbuu namaan caalu bilbilli kuma 100 nufoo bitame lubbuu lamaa hin caalu bakka kanatti ani maaltu natti dhaga'ama sigalee biyyaaf haaraa namaaf haaraa waan hundaaf haaraa bakka kanatti ganniitti maal haa dhaga'u kaleessa isaamee waanuma hundaafuu nama sabdachuu gaarii miti namni akka kufeen hin hafu namni akka kufeen hin hafu akka du'een hafa malee akka duutanii naftan malee akka kuftanii naftan ani qormaata nama anaaf haaraa maqbiti qormaanni ganniin har'a as jirtu tuni akka qoosatti miti kan as ga'een chaalenjii guddaa dabarseen as ga'e si gadee chaalenjii dheeraan dabarsee sadarkaa kanarra ga'een gargaarsa nama tokko